بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وهي صومنا إراه وقواب وهي دبنا صومنا جتشون مالي صومنا جتشون فجر لما فا الرجل كأبي هنگا لها أدوتي نيادان وانتوتا صومنا بلسان هند إراه أفقابو تويو صومنا جلما. sadarkaan soomanaa maali? Soomanni sadarkaa baay'ee qaba. Soomanni arkaan islaamaa shanan keessaa isa tokkodha. Ji'a soomanaa keessa barakaa, rahmata, araaramaa fi ibidda irraa bilisoomutu jira. Ji'a soomanaa keessa qur'aanni kan buufame, halkan takkatti khayriin isii khayrii ji'a 1,000 caalutu isa keessa jira. Toltuun soomana keessa dalagan kamiyyuu dachaa taatee namaaf galfamti. Badii jidduu ramadaana lamaanii keessatti argamtes soomani namarra haqa. Qaama fi qalbis qulqulleessuudhaan dawaa qalbiiti soomanni. Balbalti jannataa soomana keessa ni banama. Balbalti ibiddaa ammoo soomana keessa ni cufamti. Gurguddoon shayxaanotaallee ni hidhamti. Soomana kana seenuu isaa maaliin beeyna? Soomana seenuu tokko waa lamaan armaan gadii kanaan beeyna. Tokkoffaa baatii ramadaanaa arguu yookiin ammoo ragaa nama muslimaa haqaa kan ballage tokko irraa dhagahuudhaan soomanni seenuu beekanii. Yoo sana hin argin ammoo baatii sha'abaanaa 30 guutuudhaan soomanni seenuu isaa beekan jechuudha. Inni irratti dirqama ta'u. Soomni kuni eenyu irratti dirqama ta'a? Soomni nama muslima ta'e hundarrattuu dirqama ta'a. Kan sammuun isaa yaaddu, kan aqlii qabu jechuudha. Kan waggaa 15 ol ta'e yookiin kan ballage, kan bilisummaa qabu yookiin ammoo gabra kan hin ta'in irratti dirqama ta'a jechuudha. Soomanni soomuu irratti dandeettii kan qabu yookiin ammoo dhibamaa yookiin imalaa kan hin ta'in jechuudha. Namoonni akkanaa kunis soomuu qabanii. Uzriin shari'aa irra kan hin jirre waan akka xurii laguu, dhiiga dahiinsaa fi kan kana fakkaatan kan hin qabnes soomuu qaban. Soomni namoota kan hundarratti dirqama ta'a. Namoonni sooma hiikan yookiin furan murtiileen isaanii jiru maali? Uzrii yookiin ammoo rakkina shari'aan namaaf baqqaasifteen malee sooma ramadaanaa furuun haraama yookiin dhorgaadha. Dubartiin dhiiga dahiinsaa yookiin ammoo dhiiga laguu qabdu soomana furuun dirqama yookiin ammoo soomuu hin dandeettu. Namni imala deemeef soomni yoo itti jabaate furuun isaaf sunnaadha, ni danda'a, garuu qadaa kafala. Namni dhibamee dhibeen tuni namiiti jechuu shakkus soomana furuun isaaf sunnaadha. Eegasii gaafa fayyetiniin jedhe qadaa kafala. Dubartiin hoosiftuu fi tan ulfa qabdus yoo lubbuu ofii irratti yookiin ammoo ilmoo ishee irratti miidhaa ka sodaattu taate soomana furuu ni qabdi, ni dandeetti. Garuu immoo yoo lubbuu ofii irratti sodaatuuf kan hiiktu taate qadaa qofa baasuu qabdi. Yoo ilmoo irratti sodaatuuf jecha kan furtu taate qadas baastee akkasumas baay'ina guyyaa furtee saniinis rakkataa nyaachisuu qabdi. Wantoota soomana balleessan. Wantoonni soomana balleessan baay'eedha. Sanirra dubartiidhaan guyyaa ramadaanaa keessa walqunnamtii saalaa godhuudha. Namni ramadaana keessa dubartii walqunnamee kaffaaraa baasuu qaba. Kaffaaraan tokko waa sadiin kanaati. Tokkoffaa gabra bilisoomsuudha. Yoo san hin argatin ji'a lama walitti dhaabanii soomuudha.
yoo san hin danda'in immoo rakkataa 60 sadaqaa nyaachisuudha. Akkasuma bishaan maniyyiidhaa beekaa ofirraa baasuun soomana ni balleessa. Yoo immoo manaaman otoo namni hin beekne kan namarraa bahu taate sun soomana hin balleessu. Akkasuma beekatumaan nyaatuu fi dhuguunis soomana balleessaa. Yoo dagatanii daguudhaan kan nyaatan taate yookiin ammoo kan dhugan taate hin balleessu. Akkasuma dhiiga guddaa beekaa ofirraa baasu kunis soomana balleessaa. Yoo immoo dhiiga xiqqaa akka ta'u taate waan akka funuunaa fedhii malee kan namarraa bahu taate sun hin balleessu. Akkasuma fedhiidhaan of haqqisiisu kunis soomana balleessaa. Yoo immoo fedhii malee haqqeen kan namarraa bahu taate sun homaa hin miidhu. Akkasuma wantoota soomana balleessan keessaa namni halkan seehee nyaatee ergasii guyyaa tahuu beeke guyyaa sana qadaa baasa. Namni shakkiidhaan otoo hin dhihin nyaates namni shakkiidhaan otoo aduun hin dhihin nyaates guyyaa sana qadaa baasuu qaba. Soomni badee jira jechuudha. Namni manguddummaaf yookiin ammoo dhibee fayyuun hin beekamneef jecha soomuu dadhabe guyyaa hunda irraa rakkataa tokko tokko qofa nyaachisa. Namni qadaa soomaa isarra jiru rakkina beekamaaf tursiisee ramadaani lammaffaa isatti dhufe qadaa qofa kafaluu isarra jira. Garuu immoo yoo rakkina malee tursiisee ramadaani lammaffaa itti kan dhufu ta'e ramadaana booda qadas baasee guyyaa hundaafis rakkataa tokko tokko nyaachisuu qaba. Yoo rakkinaan tursiisee otoo hin soomin kan du'u ta'e immoo homaa isarra hin jiru. Yoo rakkina malee tursiisee otoo soomana san qadaa hin baasin kan du'u ta'e hamma guyyaa soomana isaa san rakkataa tokko tokko nyaachisaniif yookiin ammoo firri yoo irraa soomes ni danda'a. Namni rakkinaaf jecha soomana hiike ergasii guyyaa sana rakkinni isaa irraa kan deemu ta'e fakkeenyaaf kaafirri yoo amanee dhibamaan yoo fayyee maraatan yoo of beeke imalaan yoo gale dubartiin xurii laguu qabdu yoo qulqulloofte namoonni kunniin hundinuu rakkinni isaanii walakkaa guyyaatti kan irraa dhaabbatu yoo ta'e sa'aatii hamma haftes soomanaan xumuranii guyyaa sanas qadaa baasan. I'tikaafa jechuun maali? I'tikaafa jechuun namni muslima ta'e kan sammuun isaa yaaddu tokko ibaadaaf jecha masjida keessatti yeroo murtaa'aa ta'e tokko taa'uudha. I'tikaafni ulaagaalee qaba. Ulaagaaleen i'tikaafa hadasa guddaa waan akka janaabaa, haydii fi dhiiga dahaa irraa qulqullaa'uu qabanii dhimma dirqama taheef malee bahuu dhabuudha masjidarraa jechuudha. Dhimma malee yoo kan bahan ta'e yookiin ammoo dubartiin wal quunnaman yoo ta'e i'tikaafni ni bada. Yeroo kamiyyuu ni ta'a i'tikaafni ni ta'a. Garuu ammoo ramadaana keessatti akkaan jaalatama. Keessattuuyyuu ramadaana guyyaa kunnan boodaa keessa sadarkaa guddaa qaba. Irra xiqqaan i'tikaafa sa'aatii tokko dubartiin eeyyama abbaa warraatiin malee i'tikaafa taa'uu hin dandeettu. Namni i'tikaafa taa'u tokko ibaadaa malee dhimma biroo irraa bilisa tahuu qaba. Kunniin ulaagaalee i'tikaafaati.